Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa kun Birraa Barii Miidiyaadha. Birraa Barii Miidiyaan qophii addaatiin isinii dhiyaatee jira. Qophii addaa keenya har'aatiin keessummaa tokko qabadhee isinii dhiyaatee jira. Keessummaan keenya Usmaan Ambootii ogeessa miidiyaa akkasumas rogeessa miidiyaa hawaasaati. Isa wajjin marii dhimma haala yeroo irratti marii taasisuudhaaf istiidiyootti affeerannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti obsaan akka wajjin turtan kabajaadhaan isin affeerra. Usmaan anaa dhufu. Anaa barsiisa. Tole waamicha keenya kabajtee asii istiidiyoo keenyatti argamu keetiif hedduu si galateeffannaa. Galatooma isin ulfaadha. Tole kallattimaan gara gaafilee fi marii har'a irratti xiyyeeffannoo duratti darba. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu irra deddeebiidhaan hongee fi lakkoo nageenyaa irraa kan ka'e waggaa arfan darban kan keessattuu jechuudha. Oromiyaa keessatti aanotaa fi godinoota torbaa ol keessatti uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jira. Hongeen hammaachuudhaan rakkoo nageenyaa irra deddeebi'ee uumamuudhaan uummanni qe'ee isaa irraa buqqa'ee rakkoo garaagaraatiif saaxilamee jira. Kana wajjin wal qabatee keessaa'uu tibbana wanti ajandaa sooshaal miidiyaa ta'e buqqaatii aanota godina Baalee keessaa buqqaanii gara giddu galeessaa kanatti ol dhufuudhaan magaalota keessatti maatii qabatanii faffaca'anii haalli itti kadhatan kadhaadhaaf saaxilaman ni mul'ata. Isa kana irratti mee maal taajjabde illee akka ogeessa miidiyaa tokkotti mee maal taajjabde waan kana irratti illee sirriitti yeroo hojjechaa jirtu waan argeef jechuudha. Hayyee galatooma isinis warri BBM dhimma uummata keenyaa irratti gaafii akkanaan dhiyeessuu keessaniif hedduu galatooma isiniin jedha. Wanti kun dhugaa dubbachuuf rakkoo guddatu jira. Rakkoon jiru tokko hongee uumama qabate akkasumas daba mootummaati. Uummanni keenya miidhaa guddaa keessa jira. Keessattuu waggaa 5-4 dabran kana akkuma isinillee kaaftan kana gammoojjii Baalee naannoo Sumaalee wal daangessu haga Baaleerraa kaasee haga Harargeetti beela guddaa fi hongee horii dhumaatii lola akkasumas wanta garagaraatu ture. Kanaan uummanni keenya yeroo ammaa keessatti naannoo Baalee aanaa Raayituu Daawwee Sarar Daawwee Qaachan naannoo kanarraa uummanni beelaan buqqa'ee Sawweena haga Adaamaatti dhufee jira. Uummanni keenya kabeelaan karaa irratti naannawa jidduu san keessa jiru guutuu keessa jiran jechuu dandeetta. Baaleerraa kaasee haga Adaamaatti yoo dhufu uummanni kun kamiilaan dhufe ka danda'ee konkolaataa qabatee dhufe tokko illee hin jiru. Duraa wanni biyyaa baase rakkoo beelaati, rakkoo waan nyaatanii waan bitatanii nyaatan dhabaati. Achirraa ka'anii sanbiraa horii bonni harkaa fixee uummanni beela guddaa keessa jira. Keessattuu ka aanaa Gurraa Dhaamolee irraa buqqa'e amma buqqaanii aanaa Dalloomanna lafa Kallee Golbaa jedhamtu achi qubatanii jiran faati waan ijji nama laallee waan nama suukaneessu viidiyooleen hedduu nutti dhufaa ture. Baay'ee waan nama yaachisuu fi rakkoo guddaa keessa akka uummanni kun jiru namni hedduun nama 50 oliin lakkaa'amu akka beelaan dhumate. Namoonni buqqaanii achi jiranis baay'inni isaanii nama 10,000 oli akka ta'ellee odeeffannoo garaagaraa qaba. Baay'ee rakkoo hagana hin jedhamne keessa jira. Rakkoo kanaa fi kasaaxilee tokkoffaa hongeen buute haa jedhamtu malee kana durallee uummanni kun achuma jiraataa ture. Zabana lolli hedduun lafa san irra geggeeffamu zabana sirna Hayila Sillaasee sirna Dargii wajjin illee uummanni kun wal lolaa ture. Uummanni kun lafuma san jiraataa ture. Ragaa tokko isin dhiyeessuudhaaf dhiyoo matana miidiyaa irratti Haaji Koloneel Aliyyi Umar dhiyeessee ture. Gara Oroo 360tti waan isaan jedhan haga ganna hagana illee lolli nurra deeme takka uummanni keenya beela'ee beelaan du'e beeku jedhan. Kuni mootummaa yeroo kaan rooba roobsifna jedhu akkasuma roobuu dhowwuunis hin jira waan jedhamutu jira. Warri teekinooloojii sani ragaa ba'uu danda'a. Duumessa kana bittanneessanii akka roobnes godhuu danda'anii waan jedhamutu jira. Kuni maaltu laffiilee kaleessa hundee qabsoo bu'uura qabsoo Oromoo taate kanatti hongeef beela hagani ga'u kana maaltu buuse waan jedhu kanallee ija shakkiitiin ilaaluun baay'ee barbaachisa. Gondariif Gojjamiin rooba nuti roobsifneen akkanatti kun guutuun ta'e mootummaan jedhaa ture. Baalee fi Booranaa haga Harargeetti maaltu rakkoo kana
muude jedhee uummanni keenya ija shakkiitiin ilaaluun baay'ee barbaachisa jedha barsiisaa tuuni hongee rabbiirraa dhufte haa jennu harki mootummaatillee harka 50 ol keessa jira isiniin jechuu barbaada. Tole hedduu galatoomii dhugaa rakkoon hawaasa keenya keessaa gammoojjii keessa jiraatanii Oromiyaa keessatti jechuudha keessaa gara godinoota Booranaa kana keessa Gujii Harargee fi Baaleen harka caalu jechuudha aanota 7 olii akka dhiyootan odeeffannoon argannetti kana keessatti uummanni baay'inaan kan rakkoo beelaatii fi qe'ee gadhiisee godaanuu beelagni isaa harkaa dhumatee namni beektaa yoo rakkoon gammoojjummaas jiraatte duraanillee akkuma matii kaaste haaluma ta'een keessa darbaa ture yoo qe'ee isaa irratti nagaa hoo qabaate kasalallee baafatee qoraanillee cabsee gurgurateellee sarvaayiv gochuu danda'a garuu rakkoo nageenyaatii fi rakkoon hongee waggaa 5 walitti aansee caamurraa kan ka'e uummanni kun ammallee wabii mootummaa waan hin qabneef mootummaan achirratti isaan fakkeenyaaf yoo fudhattee Rift Valley yoo fudhatte seeftineetii jedhamee dhaabbilee garaagaraatiin gargaaraman yeroo hundaayyuu naannolee roobni yeroo hunda akka gaariitti roobne jechuudha. Kanaan mootummaan baankiin addunyaa fandi godhee isaan uummanni kun gargaaramaa jechuudha. Oduu mootummaan xiyyeeffannaa waan kennuuf taate uummanni amma buqqa'ee qe'ee isaa gadhiisee deeme kunis osoo mootummaan xiyyeeffannaa kennee fi achirratti deeggarsa barbaachisu karaa NGO'tiin isaa ta'uu kan hawaasni keenyallee gargaaru qindeessanii osoo uummata sana waan gargaaran taate uummanni sun qe'ee ofii gadhiisee carraa baqachuu kana hin argatu jechuudha. Mee guutumatti amma kun gaafii hin qabu rakkoon beelaa bu'uun uummanni qe'ee gadhiisee baqachuun kun ifa. Waan hedduu nama gaddisiisuu fi viidiyoolee marsaa hawaasaa irratti deemaa jiran daa'imman beelaa yeroo du'an haati harma osoo hoosiftuu duute kan argamte Gujii keessatti manguddoowwan deemanii hin dandeenye rakkoo hamaa keessa seenanii beelaa yeroo itti akkasitti dararamanii fi yaalallee dhabanii haalli itti rakkatan jira. Mees kana wajjin wal qabatee mootummaan yookaan immoo bulchiinsi naannoo sanaa fakkeenyaaf godinaaleen godina Baalee soo fudhanne kan Gujii Booranallee fudhanne bulchiinsa kan hin qabne jiru aanaan bulchiinsonni hoo maaliif waan kana akka isaan qe'ee gadhiisanii baqatan maaliif filatan maaliif callisan maaliif xiyyeeffannaan kennine uummata sana deebisanii dhaabuudhaaf yookaan immoo uummanni sun qe'ee isaa irraa akka hin baqanne gochuudhaaf akka isaan gadhiisanii baqatan maaliif barbaadan. Barsiisaa galatoomii ani mootummaa wanni jedhamu kun naannaan galwan. Mootummaa jechuun silaa mootummaa nageenya uummataa eegu mootummaa rakkoo uummatarra ga'ee beela uummatarraa ga'ee balaalee akkanaatiif uummata saaxilamuudhaaf baraaru ta'uu qaba mootummaa yoo jedhamu. Ani uummanni Oromoo walumaa galatti mootummaa ho'ituu hin qabnu. Mootummaan ammaan tana hin jira jedhamu warra caasaa uummata saamuuf ufii isaaniitii duroomuuf dantaa jireenya aangoo ufiitiif jecha karaa cufaan siyaasaan uummata kana cabsee beelaan uummata kana cabsee waraanaan uummata kana cabsee aangoo irra turuu barbaadu sirna akkasiitu ijaaramee Oromiyaa irra jira malee Oromoo mootummaan qabdu. Mootummaa osoo qabaatanii laffiilee amma isin maqaa kaaftan lafa akka Gujii lafa warqiin keessaa elmamu halkanii guyyaa uummanni beela yoo jedhamu kun qaanyii guddaa. Sambira dabre uummanni Gujii uummata quufaan beekamu lafa magariisa yeroo takka rooban namne maaltu uummata kanarraa rooba dhabamsiise jettee yoo ati ilaaltu naannawa kanneen keessa naannawa qabsoon adda bilisummaa Oromoo duris socho'aa turte ammas woboon jabaatee of ijaaree socho'aa jirudha. Laffiin kanneen irraa akkuma Gondariif Gojjam rooba roobsifne jedhan sani duumessa bittanneessanii akka hin roobne uummata godhe ani akka natti xiinxalla kiyyaa yeroo garagaraatti waan kana hordofaa turreetti keessatti Gujii fudhu Baalee gammoojjii haa taatu. Gujii takkaa roobni irraa harcaamee jiru ta'e natti dhageenne hin beekne. Naannawa Booranaas gammoojjiin ni jira. Naannawa Gujii kana ammoo lafa bosonaa lafa gannaabonni isii gargar hin beekamne jedha. Lafa bunaa akkasuma Wallagga fudhu. Lafa akkanaati laffiin yeroo kamuu beelli irratti dhagahamee hin beekne. Lafa akkanaa irratti ka beela dhagahaa jiru. Kuni maali yoo jettu warra hadha mootummaa ofiin jedhee aangoo gubbaa jiru kanatu karaa kaaniin waraanaan karaa kaaniin beelaan uummata kana akkuma sirna Hayila Sillaasee godhaa ture uummata kana yoo beelessine malee harka nutti kennatee nu jala buluu hin danda'anii waan beekaniif jecha uummata beelaan lafarraa fitu jiran.
ummanni beela'ee sirnaan mormuu dhiisi ufii isaatiif iyyuu lubbuu ufiitiif jiraachuuf malee waan sirnaa wanna dubbatu tokko illee hin qabu. San biraa laffiin kana waraana adda bilisummaa Oromoo jabaatee socho'u kun laffiin kanarra socho'aa qubsumti isaa lafa kana lafti inni itti of ijaaru lafa kana jedhamee waan yaadamuufi tanaaf dantaa ittiin kennine. San bira dabranii laffiin daangaa irraa lolli itti baname kana mootummatu ta'e jedhee liyyuu waayilli Sumaalee osoo naannoo sanirra liyyuu hayli naannoo Oromiyaa jedhamu osoo jiru lolanii haga buqqisan guutuu achi ta'anii ilaalanii mootummaan ajaja nuu kennin jiru yoo ummanni waraana mootummaa kana liyyuu hayli jedhan kana gaafatu mootummaan ajaja nuu kennine isaan kan lolaanuun jedhan shanee qofaan lolaanuun jedhanii yoo shanee taate malee nuti kabiraatiin kan lolaanuun jedhanii jirtu haga liyyuu hayli naannoo Sumaalee haga lafa madda walaabuutti lafa hundee burqaa ummata Oromoo haga lafa kana guutuu qabatanitti wanni mootummaa jedhamu osoo jiraate taa'ee ilaala. Mootummaa hin qabdu Oromoon. Kana namu jala muree beekee uf ijaaree ummata ufiitis baraaruu qaba. Lafa ufiitis baraaruu qaba ummanni Oromoo. Bakka jiru wal ta'ee sirna hannaaf wal ijaaree taa'u kan ofirraa kaasee lafa ufiitis hambifatee ummata ufiitis hambifatuu qaba. Kanuma jedhama. Hedduu galatoomii dhugaadha yaadni wanti jiru kanuma keessaa'uu amma rakkoon hongee dabalataan rakkoo hongee kun uumamaan haa itti dabalamu malee inni akkuma amma kaaste kana teekinooloojii garaagaraa akkuma hin roobsine jechaa turan caamsuus teekinooloojii garaagaraa illee fayyadamanii naannoon kun akka inni rooba hin argannillee haalli itti godhan jechuun akka hojii rabbii keessa illee galuun xiqqoo ulfaata malee inni shakkamas haa ta'u malee garuu osoo fedhiin mootummaa harka keessa fedhiin siyaasaa jiraachuu baate ummata kana akka inni qeerra ummanni Baalee ummanni Booranaa ummata waggaa meeqaaf jaarraa lamaa olii fi daangaa Oromiyaatisee mootummaan kamiyyuu kan quban qabne daangaa Oromiyaatisee ummata gootummaadhaan beekamudha. Ummata kana akkuma ati amma kaaste rakkoon guddaan ka'umsi isaan rakkoo kanaaf isaan saaxile tokko akkuma rakkoon uumamaa yookiin immoo gammoojjummaan seene kana isa dura garuu waggaa 4 dura egaa Abiy Ahmed aangoo qabatee illee achiin dura illee ummanni sun akkuma buqqeetti fi rakkuma isaanii dhagahaa turre jechuudha. Kana wajjin wal qabatee amma gara furmaataatti yoo as deebine ummanni kun yeroo ammaa kana buqqee jira qeessaa gadhiisee baqatee jira amma rakkoo kana keessa ummata kana baraaruudhaaf wanti godhamaa jiru. Ummanni kun achittuu kan hafe illee rakkoo beelaatii fi rakkoo garaagaraatiin saaxilamuu jira. Kun baqatee immoo gara magaalotaatti ol baqatee kadhaadhaaf saaxilamee jira. Bakkee garaagaraatti kufee argama. Kanaaf immoo mootummaan akkuma ammatiitti kana fedhii hin qabanii ummanni osoo fedhii qabaatanii bulchiinsi aanaa osoo fedhii qabaachuullee baate yeroo ummanni sun achi kutee maatii isaa qabatee beelaan qaxxaamuree godina Baalee godina oomisha garbuutiif qamadiitiin beekamtu kan Itoophiyaa irra dabartee Afrikaafuu oomisha ta'uu qabdu ummanni kun beelee yeroo haga Shaashamanneef Adaamaatitti dhufee kadhatu ummanni mootummaan akkasii callisee ilaalu mootummaarraa furmaata eeguun baay'ee nama dhibus garuu ummanni fi dhaabbileen waldaaleen maqaa kanaan dhaabbatan tokko tokko fakkeenyaaf kan akka Soofumar kan Arafaat Abu Harfaa hooggananii fi akkasumas ummanni keenya biyya keessaaf alaa yeroo garaagaraatti gargaarsa hamman hin jedhamne godha. Waldaa Sikkoomandoo fudhadhu akkasumas waldaaleen biroos jiru kan raayyaa abbaa mancaa fa'aan durfamanis yaalii hedduu godhaa turanii dhuunfaadhaan illee namni dhuunfaallee kan uf kennee akkasitti hojjechaa turan jiru. Isaan kan irratti immoo rakkoo kana deebisanii hundeedhaan uummata kana qubsiisanii uummata kana tasgabbeessuu wanti isaan dhoorgee fi danqaan isaaniitti ta'ee maal sitti fakkaata uummata kana jechuun immoo gargaarsi isaan godhaa jiru hagam gahaadha waan uummanni gargaaraa jiruu fi waan uummanni biyya keessaaf alaa godhaa jiru kun akkamitti uummata kana deebisee wanti biraa hafu qubsiisuu maaliin hafu beeluma jilaallee isaan baraaruu akkamitti dadhabe. Galatooma barsiisaa Baaleen beelarraa baraaruu osoo hin taane beelayyuu dhoowwuun ni danda'ama ture. Asiin dura mootummaan dhufa dabraan lolumaan mootummaan biyyisanii ka dhufu yeroo fakkeenyaaf 91 akka seenaa irraallee dubbifnetti sirni mootummaa yaadikkuun dhufu Tigraay inni misoomsan. Baalellee Oromiyaallee garuu lafuma lolli irra geggeeffamaa ture namni maqaa isii kaasee hin jiru. Namnummaan maqaa isii kaasee hin jiru. Keessatti ammoo lafa hundee qabsoo taate. Baaleen beela'ettee furmaata itti barbaadu osoo hin taane beela'uu dhorguun ni danda'amaa ture.
Lafti sun lafa bishaan keessaa baasuu dandeettu akka barbaaddetti. Lafa jallisii garaagaraatiin facaafatanii qotatanii jiraachuu danda'an. Sanbiraa horii gaala re'ee qaba uummanni kun. Uummata nagahaan quufee boonee akka barbaadee jiraachuu danda'u ture. Uummata sirnatu beelessu jira malee lafti Baalee uummata kana Baalee lafa biraa osoo hin geenne naannoof ni roobe qofti uummata san nagaan jiraachisuu ni danda'a ture. Dhaabeetiin jira lafa isaanii irratti deebisuu ni danda'a ture. Ammoo dhiibbaan guddaan keessa jiru kan mootummaati. Namootuma sochii qarqaarsa uummata kanaa godhanu yeroo garagaraatti danqaatti ta'a ture mootummaan. Namoonni dhuunfaa tokko ka'anii uummataaf jecha illee horii guuruu hin danda'anii haga seera akkanaa tumuu gahe mootummaan. Kuni maaliif wanni ta'e sirna abbaan fedhe kan nuti fixuu barbaanne haa dhumatudha. Kuni rakkoon guddaan bakka kana jiru. Kabiraa akkamitti uummata kana deebisanii hundeen dhaabuu danda'u waan jettaniif fakkeenyaaf karaan tokko karaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaafa jalqabanii waan baay'ee guddaadha. Bishaan baasuudhaaf maashinoota garaagaraa Dubaay irraa akka bituuf sochii godhaa turan quba qabna. Wanti sun uummata keenya san Baalee qofa osoo hin taane naannawa gammoojjii kanaaf furmaata guddaa fida jedheeti abdii qaban akka nama tokkootti. Karaan itti deeggaramuu qabus uummata kana yeroo inni beela'ee harcee fuudhanii itti fiiguu osoo hin taane uummata kana waan bu'uura isaan yeroo cufa siistama yeroo cufa isaan ta'anii irraa nyaata wayii uumuuniif baay'ee barbaachisa. Uummata kana yoo danda'an gara daldalaatittis galchuun baay'ee barbaachisa. Uummanni kun yeroo cufa horsiisee bulaa yoo ta'e ka jiraatu taate akkuma agartu hongeen uumamaatis yoo dhufe woriin ni dhumata. Uummanni kun yeroo cufa harka duwwaa hafa. Uummata kana gara daldalaatitti galchuu gara qonnaatti galchuu haala akkanaatiin uummata kanarraa rakkoo kana furuun baay'ee barbaachisa. Kana godhuuf ammootu kutaalee Oromiyaa jirru cufaan uummanni keenya wal ijaare fakkeenyaaf Baalee ka buqqee ilmaan Sikkoo Mandoo yoo ta'e Sikkoo Mandoo siriyeesili fudhatee waan kana uummata kana ijaaru uummata kana deebisee dhaabu lafa isaa irratti deebisu sirna hin jira ofiin jedhu kan mootummaa ofiin jedhullee gaafii gahaa ta'e itti dhiyeessee yoo xiqqaate waan biraa godhuuf yoo dhabe waraana naannoo biraa irraa dhufee uummata kana yeroo garagaraatti naga dhoowwatee uummata kana jireenya isaa dhoowwu kana irraa dhaabsisuu danda'u qaba yoo mootummaa ka ta'u taate yoo istiraateejimmaan isaan lafa kaawwatan uummata kana yeroo cufa buqqisanii naga dhoowwanii tasgabbii dhoowwanii jiraachisuu taate sirnummaan kunuu wanni uummata keenya fixaa jiru isa akka ta'e uummanni kun beekee sirna kanarra qabsaa'ee ofirraa kaasee uummata ofii naga godhatee uummata ofii deebisee dhaabuu qaba jedha barsiisa. Hedduu galatoomii kanuma irratti dabalataani amma dhaabbileen gargaarsaaf dhaabbatan fakkeenyaaf garuma Sikkoo Mandootitti yoo fudhanne Soofumariin jira akkasumas kan biraa Odaa Roobaa kan jedhullee dhiyeenya kana amma argaa jirra. Dhaabbileen akka seer qabeessa fakkaatan wayii ol babbahuutti jiranii. Uummanni immoo biyya keessaaf ala uummata kana gargaaruudhaaf fedhii qabu garuu immoo karaa kamiin akka gargaaran xiqqoo haalli itti konfiyuus ta'e jira. Dhaabbileen hunduu akka uummata kana gargaaruuf dhaabbatanitti of ibsaa jiru akkasumas akkaawuntiiwwan garaagaraa bananii beeksisaa jiru. Waldaan seer qabeessi fakkeenyaaf kan Soofumar yoo fudhanne Soofumar immoo seeraan galmaa'ee beekamtii mootummaallee kan qabuu fi akkasumas immoo adeemsa hojimaataa keessa darbee uummata gargaaruu malee hatattamaan rakkoo san furuudhaaf haalli akka itti mijanne ibsee ture daayirektarri dhaabbata sanii jechuudha. Arafaat jechuudha. Kanaaf amma dhaabbileen kunniin hunduu yoo haala kanaan waan socho'an taate uummanni akkamitti paartilee yookaan immoo dhaabbilee kanneen yoo amanee mallaqa kan itti galchuu danda'a. Kana qofaa iyyuu miti. Kanuma alatti iyyuu gargaaramuu qabaa koreen addaa dhaabbachuu qaballee warri jedhanillee jiru. Tarii dhaabbilee kanneen irraa amantaa dhabaniiti moo yookaan immoo daddafanii dhaabbileen dhaabbatan kun adeemsa seeraa ganaa eeggatanii waan uummata kana gargaaraniif uummanni kun immoo hatattamatti dhaqqabamuu waan qabuuf moo maaliif wanti akkanaa kun akkamitti uumamee waan kana maal taajjabde? Hayyee galatooma barsiisa. Dhuguma silaa uummanni guddaan akkanaa kun dhaabbata wabii isaaf ta'u tokko qabaachuun baay'ee barbaachisa. Dhaabbataalee wabii isaaf ta'u kun akka seeraatti seera guuttatanii ufaa ijaaran malee humna ofii isaaniitii uummata kanaan waa godhaniif hin qaban. Isaan ummatuma kanarraa gargaarsa ummata kanaaf fuudhaniiti waan danda'an ummata kana biraan gahuudha. Hojiin isaanii amma ka jiru. Malee NGO ofii isaatii uf danda'ee ummata kana baraaree waan danda'u godhuuf tokkollee ammaan tanatti hin agarrean.
Fakkeenyaaf Hegereef Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaafaa warri akka Jamaal Aliyyi namoonni jajjaboon sunniini waan guddaa uummata kanaaf godhan garuu uummata kana bu'uuraan dhaabuu hin dandeenye. Maaliidhaaf namuu waan yeroo irra qofa xiyyeeffate waan hojjeteef. Waan yeroo irra xiyyeeffatanii hojjechuu irraa amma isaan gara uummata kana rakkoo isaa akkamiin furraatti seenee jira warri kun. Ani furmaata guddaa jedhee kanatti mul'atu karaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaafaa qabatan san hojiitti hiikanii uummata kana yeroo dhumaatiif rakkoo bishaanii tan rakkoo hongee kana yoo xiqqaate bishaan lafarraa akka qabaatanitti kasama'ii gadi roobuuf yoo dhabanis waan lafarratti obaafatan waan dhugan akka qabaatanitti uummata kanaaf bishaan baasuun baay'ee barbaachisaadha hubadhaan. Bishaan yoo baafteef qofa gahaa miti. Uummata kana jallisii garagaraa uumtee fi akka waan garagaraa fuduraa fi muduraa garagaraa lafa kanarra wanni hin margine hin jiru. Lafa gammoojjii kanarra wannummaan hin margine hin jiru. Yeroo hedduu misingaan Suudaan kana fudhadha. Suudaan kana qabeelofte dhageenneen beenu lafuma gammoojjii kanarra qotatanii jiraata uummanni kun jallisima garagaraatiin qotatanii jiraatan. Uummata kana akkasitti misoomsuun ni danda'ama. Kanarratti xiyyeeffatanii yoo hojjetanii gaarii. Ammoo san duratti uummata kana har'a lubbuu oolchuun bakka danda'e namuu guruppii ka hidhates ka lafarratti ijaaramee lafarra jirus uummata kana waan danda'u waan qabuun ammaaf bira dhaabatanii ilmaan san haawwata san maanguddoota san akka hin duune lubbuu isaanii baraaruun illee baay'ee barbaachisa. Malee hardhuma fidanii harcee qofa jala jissanii uummata kana biraa deemuun uummanni kaleessas lafarraa buqqa'ee lafa cinaa Sumaaleef fudhatte. Gariin buqqa'ee ofiiyyuu barandaa nama jala deemee kakadhatutti jiru uummata Baaleetiin kun hin malle. Ilmaan Jeneraal Waaqoo guutuu ilmaan Jeneraal Huseen Buneetiin kun hin malle sila. Osoo Oromoon dhuguma jazaa walii seenaa walii ta dhugaasan irra akka hojjettu taate Baaleen beela isii dhagahuu dhiisii Baalee silaa hardha lafa addunyaan deemtee daawwatuu qabdu ture. Silaa Oromoon seenaa ofii qabattee ofii isiitii uf bulchitee ofii isiitii bakka ofii lafa ofii harka ofii keessaa qabaatte Baaleen kun hin malleedha. Hundeedhaan uummata kana dhaabuuf karaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaafaa qabatan baay'ee barbaachisa. Waldaaleen biraa ka dhaabbatanii jiranis hundi isaaniitu hundeedhaan uummata kana dhaabuu irratti xiyyeeffatanii yoo hojjetan ammallee karaa waltaa tokkoon karaa wal irkisu tokkoon yoo hojjetan karaa faca'aa kanaan osoo hin taane namuu wanni loogoma tolfatee gadi yaa'ee eetumaan Baalee gargaarra jechuu irra karaa beekamaa fi mul'ataa tokkoon karaa uummata kana yeroo dhumaatiif rakkoo irraa furu irraa hojjechuu qaban jedha kanumaadha galatama. Hedduu galatama Usmaan yaada bal'aa nu kaastee hawaasni keenyallee irraa hubata jennee abdii qabna. Mee kanumaan wajjin wal qabatee irra deebi'ee gaafii kana fakkeenyaaf uummanni kun yeroo gammoojjii Baalee irraa fakkeenyaaf aanaa Sawweenaa fa'arraa aanaalee hedduu gara daangaarra jiranirra aanaa Barbaree kanarraa yeroo isaan buqqaanii dhufan godina Baalee keessa darbanii dhufan. Godinni Baalee godina oomisha qamadiitiin baay'ee beekamu jennee jirra. Oomishni Sinaanaa qofti akkuma siin jedhe Afrikaayyuu nyaachisee bulchuu danda'a. Uummanni mee kan dhaabbilee gargaarsaa kan mootummaa bakka bu'oota uummataa kan aanaa sanirraa bakka bu'an jiru caffee keessatti kan sadarkaa paarlaamaatti bakka bu'an jiru kanneen mee siyaasaa isaan wanta kana keessaa dantaan qabanis haa jennu uummanni sun sheekoonni hayyoonni Oromoo uummanni keenya bal'aan kan Baalee yeroo uummanni akkasitti maatii guuratee beelaaf isaan keessa muree yeroo Adaamaa fi Shaashamanitti baqatu akkamitti ilaalanii wal bira dhaabbachuun uummata kana qubsiisuun ufitti qabuun akkamitti dhabamee uummanni kun hanga sanatti akka nama rakkoo yookaan immoo hawaasa tokko keessaa illee hin baanetti badhee irratti faca'ee wanta jedhu. Galatoma barsiisaa. Laali Baalee dhugaa dubbachuuf Baalee lafa bal'aa ammaan tana bakka lamatti qoodanii Baalee bahaa Baalee dhihaa jedhan kun lafa dhugumatti lafa bal'aa. Lafa kanarratti lafti qamadiin irraa oomishamu lafa hagam gahu jettee yoo fudhatte lafa kanarraa ruubiin ta'u lafti qamadiin irraa oomishamu. Kun gammoojjii fi kun badda daree lafoota bosonni uwwisa. Fakkeenyaaf Baalee yoo jettu bosonni harannaa bulluqqoofti lafa yoo wanti akka bunaa keessatti oomishame malee homaa wanti biraa keessatti oomishamuu hin dandeenye. Lafa bal'aa ka qabate jechuudha. Akkasumas kun gammoojjiin lafa qabate jechuudha. Lafa gammoojjii kanarra misoomni hojjetame tokko illee hin jiru. Uummata kanaaf Baalee naannawa roobee haga agaarfaatti haga maliyyuu lafa kanniin irraa qamadiin akka gaariitti qotamu. Sanirraallee lafa dalluu lafa sirriitti qamadii baasu mootummaan ka ofii qabatee
ufii isaatii qotatutu jira. Heektara 60,000 lakkaa'ama. Kana ummata kanaaf yoo qodan ummanni kun rakkoo keessaa bahuu danda'a ture. San qofa miti roobee naanna'uma roobee kanatti dargaggeessi ofii isaatii waan qotatu waan bojatu hin qabne guutu kabarateetiin sadarkaa wayii qabatee yookiin hojii wayii qabu hin qabne hojii dhabeessi jedhan kun guutu laffiin silaa namni qotatuu danda'u namaaf hiruu danda'u akkasuma godina Arsii lixaa kana keessa Hadaabbaa irraa kaaftee haga Hasaasaatti yoo ati deemtu lafti qamadii guddaa irraa qotamu lafa mootummaan qabatee ofii isaatii irra jiru. Kana keessatti uummanni keenya beelaa. Uummata keenyaaf galii achirraa galu kana yoo xiqqaate lafuma Baalee keessa qotamu kan mootummaan qotatu kana uummata Baalee kana yoo oolchan uummanni kun nagaan jiraachuu danda'a ture. Mootummaan ofiiyyuu qotee uummatuma kana yoo qarqaaru taate ummata kana baay'ee tajaajiluu danda'a ture. Wanti uummanni kunillee achi keessa bahee haga Adaamaatti dhufuu isa dandeessises dhugaa yoo dubbanne Baalee keessallee namoota muraasatu rakkoo uummata kanaa quba qaba. Namoota qubaan lakkaa'aman namoota ibalu jennee maqaa dha'uu dandeenya. Kun cal'isee haga laaluu ga'ee jira uummanni. Maaliif ufiyyuu homaa godhuu dadhabeeti saniifillee homaa godhuu hin danda'u cal'isee haga laaluu takka ga'e uummanni. Saniif waan lafaa fuudhu dhabee namuu baqateeti garamitti waa argadhaa saansema tokko ol ka'eetuma ilmaanummaan xiyyanaa jiraadhittiif deema. Namootuma iyyanii waa sooshaal miidiyaa kanarraa iyyanii ijoollee biyya Arabaa tanarraa waa guuraniitiin qarqaaran barbaadate sanirraa ka'ee haga Adaamaatti dhufa. Yeroo uummata keenya fakkeenyaa fi waan tokko asirratti dubbachuu barbaadu uummata keenya Tuulamaa lafa isaanii Finfinnee irraa buqqisaniitiin Baalee Arsii kana keessa bittanneessan uummata kana uummanni siqqoo mandoo lafa qoodee fi qubatee waliin jiraata gamma. Ammoo gaafa Baalee buqqaateetiin Shawaa kana guutuu keessa Tuulama kana guutuu keessa bittannoofte nama eenyu sareen tu'eessaa dhufte siin jedhe tokko nagarre waan seenaaf ol kaa'e kun maaliif Oromoon haga walii rifachuu dadhabnillee na dhiban yeroo tokko rakkoo Baaleetti galuuf yeroo garagaraatti sikkuma amantoo qofti qabaadhattu arga. Ammootu kutaalee Oromiyaa biraa yoo rakkoo wayii itti galu sikkuma amantoo irraa argeen beekuun. Oromoon biraallee kutaalee biraa keessa jirtanis waan kanarratti akka ulaaltan dammayxanii uummata kana bira akka dhaabattan asuma yaamicha dhiyeessuu barbaada. Rakkoon uummata Baalee rakkoo hundeen furamuu qabdu. Baalee qofa osoo hin taane gammoojjii Harargee kana guutuu asiin Boorana kana guutuu rakkoo guddaa waggaan namuu ima booyu waggaan dhumaatii uummata keenyaa dhumaatii qabeenya loon uummata keenyaa kana iyyuu irra yeroo takkattitti irraa furuun barbaachisaa. Akkuma mammaakni tokko jedhu yeroo hunda dhuufuu irra yeroo takkatti alba'uu wayyaadhan. Uummata kana yeroo takkatti ciniinnatanii maashinaalee sheekoleen bituu jirtu kana bitanii uummata kana waan danda'aniin bira dhaabatanii kan mootummaa ofiin jedhullee yoo jiraate uummata kanaaf deeggarsa godhee uummata kana yeroo dhumaatiif dhaabuu qaban jedhaan kanuma dhaama. Tole hedduu galatoomii wanti guddaan ka'ee jira kanuma jechuun haalli uummanni keenya guutuu Oromiyaa jechuu baannu aanota gammoojjii keessa jiru haalli baay'ee yaaddeessaadha. Akkuma sooshaal miidiyaa irraa argaa jiru kana olitti rakkoon kan mudataa jiru hanga itti daa'imman waan nyaatan dhabanii lubbuu dhabuu akkasumas haawwonni manguddoonni namni umriidhaan amma sila taa'anii xooramuu marti yeroo itti rakkoo garaagaraatti itti kufanii daandii irratti kadhaadhaaf saaxilaman argina. Kan ammoo rakkoo kana keessaa baasuudhaaf mootummaanis maaliif akka cadhise atuu kaastee jirta. Kanaaf uummanni keenya haga danda'ame walii birmatee biyya keessaaf alaa hanga danda'ame jechuudha waan danda'uun karaa madhaabbilee amma maqaa kaasnee kanneen irraa uummanni keenya wal uf ijaaree deebisee ufumaa isaa NGO mootummaa olii ta'e wal qobsiisuu danda'u qaba. Kana keessatti garuu danqaaleen jiran baay'ee isa kana kan baay'ee nama yaaddeessan mootummaan waan dalagamuu deemuu fi waan dhufu yeroo mallaqni walitti qabamu ofiisaa abbaa itti ta'uu barbaada. Yeroo abbaa itti ta'u immoo achi keessa kaabinoonni hattoonni garaagaraa keessa seenanii mallaqa sana keessaa seessu jechuudha. Malee mallaqni uummanni kun walitti qabee yeroo garaagaraatti uummata kanaan gargaaruudhaaf walitti qabu maashinoota aanaatti maashinii 2-3 illee galchee rakkoo bishaanii sanallee uummata sanaa furuu kan danda'u mallaqni yeroo garaagaraatti sassaabamu jechuudha.
garuu rakkoon kun waan keessa jiruuf yeroo garaagaraatitti danqaa garaagaraattu waan mudatuuf uummata gargaaruu dandeenya. Fakkeenyaaf mee namuma dhuunfaa fudhanne Ahmed Bosona Baalee Gurbaa jedhamu inni kun dhuunfaadhaan namoota rakkatanii karaa irratti kufan gargaaruudhaaf halkanii guyyaa nama tattaafatu nama fakkeenyummaa gaarii qabu yeroo garaagaraatti doorsisanii hidhanii waan garaagaraa maqaa garaagaraa itti baasanii akka inni bilisaan ummata kana keessa sochii akka inni ummata kana gargaarre haalli itti godhan jira. Kana kan godhaa jiru humnootuma tikaa mootummaa kaabinootuma bulchiinsaa kan ummata keessaa bakka bu'uun iyyan kana jechuudha. Kanaaf rakkooleen kunni ummanni keenya cadhisuun qabu bade jedhanii maal jedhanii xannacha dhaame jedhanii yoo keessaa fuudhamu maratu dhaama akka jedhan sanii isaan nan mootummaa keessa jiru kan illee haga danda'e qabu ummataa qabuun dhabamu isaan kan illee mariisaa karaa manguddootaatiin karaa sheekotaatiin wanta jecha ummanni kun akka rakkoo kana keessaa bahu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Haalli mudachaa jiru baay'ee sodaachisaadha. Yoo haala kanaan waan itti fufu taate rakkoo guddatu as deemutti jira. Kanaaf ummanni keenya biyya keessaa fi alaa wal bira dhaabbachuu qaba yaada ergaa jedhu dabarsuu barbaada. Dhumarratti mee oduu gara qabxii itti aanutti hin ce'in kanarratti waan dhaamtee yoo jiraate ummata keenyaafis akkasumas dhaabbilee ummata kana gargaaruuf tattaafachaa jiraniifis wanti dhaamtoo jiraatime. Ani dhaabbilee ummata keenya gargaaruuf socho'u jiranii wanni dhaamuu fi dhuguma namni tokko ganama ta'ee addunyaa tanarra jiraate ka beekumsa qabus ka qabeenya qabus waan qabuun ummata isaatiif dhaabachuun kuni namummaadha. Warri sochii gootanii ummata keenya kana baraaruudhaaf bakka jirtaniin sagalee ta'uudhaan warii keessan baasuudhaan ufii keessanii qaamaan achitti argamuudhaan viidiyoolee ammaan tana sooshaal miidiyaa kanarratti argamu kanayyuu ummanni sun foraabeetii miti. Ummanni sun ummata teleefoonayyuu harkaan qabeen beenne jechuu dandeetta. Ummata sanuu waraabaniiti addunyattuu dhageessisuun kennaa guddaa qarqaarsa guddaa warri kana gootanis hedduu galatoomaa jechuu barbaadaan. Warri ammootu lafuma ummanni kun keessa beelayaa jiru keessaa bahee har'a carraa argatee biyyoota garaagaraa Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa kana keessa jiru warra xiqqoo tan achi garagalee ummata kana laalaa jirre jira. Wanni yeroo garagaraatti ummanni kun miidhame sagaleen ummata kanaa dhabamte dhumaatiin ummata kanaa qofa dhageenyuu fi namoota isaan keessaa bayantu namoota dadhaboodha ummata isaaniitiif waan tokko hojjechuu hin dandeenye. Warra deebi'anii mootummaa jala fiigan agarta. Qabeenya horatanii deebi'anii mootummaan gabbaran agarta. Kakalee mootummaan kun biyya san irraa isaan buqqisee jireenya isaan dhorgee baqatanii biyya ormaa keessa jiraataa jiran gaafa horii argatan fiiganii suufa tolfatanii investara fakkaatanii mootummaa jala fiigan agarta. Ufii uummanni isaa dhumaa jira. San qofaa miti. Warri uummata kana bakka buune jedhan godinaalee kana cufa keessa caffee Oromiyaa keessa jira. Mee mootummaa federaalaa dhiisi. Caffee Oromiyaa keessa jiran. Namoota qubaan lakkaamu sanuu dalga deddeemti waan rakkoo uummata kanaa warra dubbatu agartu. Warra siyaasa wanni sanii qofa guutuudhaaf achi keessa jiraatu. Ufii qofa tolfatee jireenya ufii qajeelfatee jiraachuu barbaadu qofatu bakka kanneen jira. Mee maa gadi warri uummata kana bakka buune jedhanii caffee keessa jiran maa gabbaanii rakkoo uummata kanaa hin laalin. Maa gabbaanii mootummaa kanatti hin iyyin mootummaa yoo taate ka jiru. Kuni baay'ee rakkoo guddaa. Warri mootummaa ofiin jedhus rakkoo uummata ofiitiif haa hojjetan, rakkoo uummata ofiitiif haa dubbatan. Warri ammallee akka dhuunfaattis dhaabbatas qabatanii namoonni dhuunfaatis qarqaarsa godhaa jiran qarqaarsa kana bifa ijaarameen bifa uummata kanarraa rakkoo hunda furuu danda'uun akka irraa hojjetan. Waa'ee of namuu harcee bitee ittiin fiigu kun uummata kana homaa hin jijjiirre waggaa 5 durallee kana godhaa turan uummata kana. Jijjiirama tokko hin finnire hin miidhamere uummanni kun daraan miidhame. Miidhama kanarraa buqqisuudhaaf gara tokkotti dhufanii warri humna qabna jedhus warri dhaabbata qabna jedhus rakkoo uummata Baalee irratti waloodhaan furuu qaban malee namuu loogoo tolfateetiin karaa kiyyaan qarqaaramaa anatu qarqaaraa irra karaa tokko dhufanii uummata kanaaf furmaata waaraa kaayuun barbaachisaadha kanuma dhaabadhaan. Hedduu galatoomii Usmaan yaada bal'aa fi yaada hawaasaa fi hubannoo gahaa kennu nu kaastee yaada rakkoo uummata keenya gammoojjiilee garaagaraa keessatti beelaa fi rakkoo garaagaraatiin buqqaatiif saaxilamanii sagantaa biraatiin walitti deebinee ammas haga rakkoon kun furamutti addaan hin kunnu itti deebinee kan waliin maranu ta'a. Mee amma dhumarratti gara qabxii itti aanutti yeroo dabarru biyyi Keeniyaa biyyi nuti keessa jiraannu kun yeroo ammaa kana filannoo 2000
22 geggeessuudhaaf guyyaa muraasa to'afa guyyaa lama akkas to'afa. Kanaaf haalli kaampeenii yookaan immoo duula na filadhaa taajjabaa turtee paartileen mormitootaas warri pirezidaantummaaf wal falmanis warri seneetaa akkasumas gavarnarii hundi isaaniitiyyuu duula na filadhaa bilisaan geggeessaa jiranii biyya kamii magaalota kamii keessa iyyuu naanna'anii bakka uummanni jiru hundattuu deemanii as Naayiroobii dabalatee jechuudha. Kanarraa mee akka yeroo baay'ee aadaan taane Afrikaa keessatti keessaa'uu paartilee wal morkan bilisaan biyya keessa bahanii akka barbaadanitti filannoodhaaf duula na filadhaa geggeessuun kun mee kan Keeniyaa kan akkamitti hubatte mee akkamitti taajjabde? Taajjabbii birallee hin geenye silaa filannoon kaampeenaatu yookaan duula na filadhaatu geggeeffamu jira malee filannoon hin geggeeffamne. Kana wanti jedheefi fakkeenyaaf yeroo Afrikaa keessatti wanti barame paartiin olaantummaa qabu tokko yookaan immoo kan biyya bulchu tokko paartilee mormitoota danqeetuma akka isaan bilisaan bahanii duula na filadhaan geggeessanii akka isaan bilisaan hin sochoone dhiibbaa garaagaraa hidhaa doorsisa ajjeechaa waan garaagaraatiin beekamte Afrikaan jechuudha. Kana hoo akkamitti taajjabde jechuu kooti? Ayya galatoma barsiisa gaafii guddaadha. Akka duula na filadhaa amma argutti jirru kanatti baay'ee waan hedduu waan irraa barattu. Keessattuu biyyi ollaa Keeniyaa Itoophiyaan faatiin yoo Keeniyaa wal madaalchisuuf ka yaallu taate waan baay'ee dogoggoraati. Waluun fakkaatan. Yeroo tana namoonni jajjaboon paartilee siyaasaa biraa mana hidhaa jiran. Yeroo filannoodhaaf duula na filadhaa kana mana hidhaa jiran ture yeroo tana silaa Itoophiyaa taate biyyi tun. Garaagarummaa biyyoota Afrikaa biroo irraan Keeniyaan akka garaagarummaa guddaa qabdu argaa ture. Maaliif jennaan magaalaa takkatti keessatti yeroo wal fakkaatatti yeroo isaan duula na filadhaa geggeessan agarta. Ka waan tokko maa wanni waliin bu'aa wanni waca kaasaa wanni uummata namoota hidhaa namoota doorsisaa hin mul'anne. Akka barbaadanitti wal arrabsanii akka barbaadanitti wal mormaa deeman. Kuni diimokiraasii isaan keessa jiru argita. Ammallee haga danda'u ka danda'e dhiibbaa godhee gaafa moo'atame nagamumaan biraa lixu jira. Moo'atamus baatu isaan uummata wal mari'atee walii galuu danda'u. Agarree turre ka ganna 5 dabran ka bara dabreetis filannoo asiin dura dabres agarree turre. Nagamumaan abbaan aangoo qabate itti fufe. Nama najjeebne namoota hin. Ollama tana Ugandaan waan godhaa turte argine Itoophiyaan waan godhaa turte agarre. Kanaafi Keeniyaan baay'ee an akka argutti filannoon isaan geggeessaa jiran filannoo baay'ee nama gammachiisu jedheeti abdii qaba. Dhuma isaa ammoo ni ilaalla. Kanarratti namoota keenya baqataa biyya sana jiraniif waan dhaamu qaban. Baqataa biyya kana jiranii seera filachuus hin dandeenyu, filatamuus hin dandeenyu kuni beekamaa. Kanarraa namuuf qusatee naga ofiitiin jireenya ofii oofatu yeroo barbaachisaa ta'etti mana isaatti galu yeroo bakka isan barbaachifne dhaabatutti yeroo akka filannoo kanatti rakkooleen hedduun nama mudachuu dandeetti waan ta'eef shakkiin garaagaraa uumamuu danda'a waan ta'eef namoonni keenya bakka kanarraa of qusatanii jireenya dhuunfaa isaanii akka dura jiraatanitti wamattu osoo hin buune waan kana osoo hin mormine waan kana osoo hin deeggarre nagaan jireenya ofii akka oofatan dhaamaa fi filannoo ka guyyaa muraasni Afrikaa waan itti bahu walumaan laalla carraa gaarii hawwinaaf biyya tana nagaan keessa jiraanne rakkoo uummata keenyaa yeroo garaagaraa mudatutti garanatti baqatee jaarraa hedduu as keessa ganna hedduu as keessatti koolugaltummaa argatee uummanni keenya jiraataa jira biyyi tun biyya hedduu Oromoodhaaf gaaddisa guddaadha. Kanaaf uummanni keenya as keessa jiru nagaan filannoo kana hawwi gaarii hawwee fi nagaan akka filatamee gargar galu hawwinaa fi tanuma jedha waan kanarra. Hedduu galatoomsumaan dhugaadha filannoon Keeniyaa yeroo ammaa kana keessa filannoon pirezidaantummaa paartilee morkattoota lamaan ciccimoo gidduutti gaggeeffamu jira akkasumas morkataa beekamaa ODM kan ta'an morkataa yeroo dheeraa Raila Amolo Odingaatii fi ittaanaa pirezidaantii Keeniyaa Samuel Ruto yeroo ammaa kana wal morkii cimaa gaggeessaa jiru. Wal morkii cimaa gaggeessaa jiran kana keessatti akkaatuu kaaste Afrikaa keessatti Keeniyaan yoo bifa kana itti fuftee filannoo haala gaariin gaggeeffamee aangoo seeraan olii dabarsan
Afrikaa keessatti biyya irraa baratamtu ta'uu dandeetti amantaa jiru qabaan illee akka nama dhuunfaa tokkootitti wanta jabaa turree fi filannoo dula filannootiif ji'oota sadiin dura jechuudha kan eegale kaampeenii kun hanga guyyaa dhumaa har'aa natti fakkaata guyyaa dhumaa har'aa goolabama hanga kanatti rakkoon nageenyaa tokkos hin turre namni akka barbaade sa'aatii barbaadetti sa'aatiin kan limitii hin taane jechuudha. Paartileen mormitoota kamuu poostera isaanii qabatanii deemanii kaampeen godhanii uummata amansiifachuu, uummata kadhachuu, uummata barsiisuu hojjechaa jiru. Kun akka Afrikaatitti bu'aa guddaa jedheetiin ilaala biyyoonni kamiyyuu biyya keessaa Itoophiyaan wanta kanarraa barachuu qabdi. Akkaatuu jettee yeroo kana silaa paartileen morkattoota ciccimoon kunniin namoonni amma nuti arginu maqaa waamne kunniin yeroo kana silaa hidhaa jiru otoo akka Itoophiyaa taate jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne paartiin biyya bulchaa ture paartiin Jubilee yeroo ammaa kana bara aangoo isaa fixachuu amanee Uhuru Kenyatta jechuudha. Yeroo ammaa kana kaampeen irratti baay'ee dhiibbaa gochuutti hin jiru paartiin michuu isaanii kan aangoo itti dabarsuu barbaadan jedhamee yaadamuuf deeggarsa laatu malee ofii isaaniitiif pirezidaantummaatti deemuudhaaf haalli isaan kaampeen itti godhaa jiran hin mul'atu. Kun baay'ee dimokiraasii Afrikaa keessatti iddoo guddaa kan qabuu fi muuxannoo guddaa illee kan ta'udha. Kanaaf akkuma tuu kaastee nuti dhumarratti wanti nuti jedhu dhaamsi uummata keenyaa dabarsuu barbaadu uummanni keenya filannoon kun haalli dula na filadhaa haala nagahaatiinis darbu booda irratti yeroo filannootii fi filannoo booda haalli uumamuun beekamu. Kanaaf uummanni keenya yeroo bahuu fi galu sa'aatii isaa eeggatee bahee galu waraqaa eenyummeessaa isaa qabatee sirnaan of eeggannoodhaan socho'u sa'aatii malee deemuu dhabu bakka hin barbaachisne dhaquu dhabu walgeettiin barbaachisne yeroo ammaa kanatti barbaachisaa miti. Kanaaf isa kanarraa of eeggatee hanga filannoon kun darbee bu'aan filannoo ibsamee biyyi gara ce'umsaatti deebitutti of eeggannaa cimaa godhuu qabanii ergaa jedhu dabarsuu barbaada. Kanarratti dhumarratti wanti hafe jettoo jiraate itti dabaliitii sagantaa keenya kanumaan goolamu. Hayyee galatooma dhimma filannoo kanarratti Itoophiyaa irraallee Profeesar Mararaa Guddinaa akka taajjabduu filannoo kanaatiif affeeramanis dhagahee jira. Keeniyaan maal akka taate waan hedduu waan irraa baratan isaanis gaafa taajjabbii irraa ba'anii waa nutti himan jennee abdii qabna. Namoonni biroos namoonni filannoo kana sirriitti hordofuu jiran akka jiran ni beekna. Keeniyaan ollaa Itoophiyaa taate asumatti quba waliin qabdu jechuu dandeetta. Nagaa uummata isaaniitiif uummata dursa kennuudha. Dhimma siyaasaa isaanii yeroo rakkoon uumametti gara siyaasaatiin furatanii waldhabbii itti yeroo baay'ee kan waldhabbii seenanii agarre paartileen biyya tanatti akka itti wal dorgoman yoo laaltu waan hedduu si sodaachisu kaampeenii isaan geggeessan ammoo diimokiraasiitti uummanni kun dhiyaachuu isaanii dhiyoo itti jiraachuu isaanii ati agartuun uumaa miidhaa walirraan gahan tokkollee hin jirtu. Bifa siyaasaatiin dhiibbaa walirraan gahan malee miidhaa gara uummata isaanii diiguutti uummata isaanii gargar qooduutti uummata isaanii hidhuu ajjeesuu dararuu beelessuutti yeroo isaan ce'an hin agartu. Yeroo rakkoon isaanii gara dhumaatti dhufu ta'anii bifa siyaasaatiin fixatu nagaan biyyi isaaniitti fufti jechuudha. Biyya teenya Itoophiyaa yoo ati ilaalte akkuma agartu hayyoota gadi guuranii ka fedhan ajjeesanii ka fedhan hira guuranii ka fedhan baqachiisanii abbammaan angoorra jiru sun akka bittanneessee filannoo kophaa ofii ka paartiin biraa isaanii dorgomne filannoo geggeeffata. Kana Keenyaan hin qabdu kanarraa waa barachuu qabdi Itoophiyaanis jechuu barbaada. Galatooma kanuma. Hedduu galatooma dhugumatti haala filannoo Keenyaa kanaa fi diqqoo foolii dimokiraasii as keessa jiru kana inumaayyuu muuxannoo guddaa ta'a jennee wanta abdannuuf gara fuula duraatti sagantaa biraatiif waan filannoo boodas ta'uu danda'a walitti deebinee uummata keenyaaf kan qoodnu ta'a. Kanaafuu sagantaa keenya har'aa irratti affeerraa keenya simattee gaafii hubannaa uummata keenyaa yeroo ammaatiif ta'u fi akkasumas ibsa bal'aa nu kennitee fi Usmaan Amboo hedduu si galateeffanna. Atillee gara miidiyaa keetii miidiyaa Ooroo 360tiin tattaaffii ati gochaa jirtu tattaaffii dinqisiifatamaadha. Uummanni keenya akka odeeffannoo yeroo yerootti argatu rakkoo uummataa namoota beekamoo dhiyeessitee dubbisuu akka odeeffannoo walii qoodan gochuu irratti hojii hojjetaa jirtu jabaattee akka itti fuftu garanumaan nullee si dhaamna. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya kanumaan goolabnee jirra. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinuun turtii gaarii isiniin jenna. Fayyaa ta'a.
Lammiin koo beela'ee dheebotee osoo qabuu dhabee rakkatee harka ormaa ilaalaa jira abirmannuu nu waliif bira harka ormaa ilaalaa jira abirmannuu nu waliif bira lammiin koo beela'ee dheebotee osoo qabuu dhabee rakkatee harka ormaa ilaalaa